biyya amma jiru kana keessatti waa hedduu wanna namuudha wanna baay'ee immoo wanna raajina ta'uudha. Fakkeenya barataa amma asitti kan argaa jirru yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii kana karra gubbaa taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma Afrikaatittu barataan hojii dabalataa hojjechuu hin danda'u yaadee jira. Barsiisaan illee hojii dabalataa barsiisummaa san malee hojjechuu hin danda'amu yookiin immoo barsiisummaan sun qoftu hojiidha isaaf gahaadha waan jedhutu jira. Barataan illee sila akka barataatitti barataa ta'ee namni baay'een dinqisiifatu nama tokko ture. Inni illee yuutuubara maqaa isaas yoo dha'uun barbaachisa isiniidha jechuudha. Barataa yuunivarsiitii Adaamaa yeroo turetti nama baay'ee dinqisiifadhuu fi nama baay'ee raajiidha. Nama sun yuutuubara beekamaadha. Yoonaas jedhama. Yoonaas afaan Amaariffaatiin kan dalagu jechuudha. Yoonaas kun Yoonaasii kana akkamitti beektaa? Akkamitti ilaaltoo naan jettan nama baay'ee gaarii, nama cimaa, dhugaa dubbachuuf nama biyya kana keessatti sammuun isaa isarra dabba'e dhaloota illee sammuu tajaajilu nama qabu. Maaliif jennaan yuunivarsiitii barataa ta'ee sagalee qilleensa barataa yuunivarsiitii ta'ee hojii hojjetaa ture onlaayinii irratti jechuudha. Gaafa smart mindii qabdu smart maan ta'uu qofaan smart mindii gaafa qabdu carraa dabalataa carraa waa hojjechuu qabda jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee gadi of buufnee of laaluu osoo hin ta'in barataa yoo ta'an illee barataatiin hojjechuun hin danda'ama. Barsiisaa yoo ta'an illee barsiisaatiin hojjechuun hin danda'ama. Daldala yoo ta'an illee daldalaatiin hojjechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo dhuma kamuu hojii harkaa qabnu san cinatti hojii biraa dalaguun ni danda'ama. Gadaan amma keessa jiru immoo gadaa AI artificial intelligence jechuudha. Dirqama ati barachuu dirqama beekamtii waan sanii qabaachuu qofa osoo hin ta'in AI ati beekamtii qabaattees qabaachuu baattees si qarqaara jechuudha. Namni an duratti isiniin jedhe isa kana Yoonaas jedhama. Yoonaas moo yuutuubii isaa irratti argachuu dandeessan jechuudha. Asumaan Yoonaas moo kana ilaaltanii dhugumatti nama baay'ee raajeffadhu immoo nama baay'ee dinqisiifadhu keessaa nama tokko jechuudha. Viidiyoo isaa mee seeran isinitti agarsiisa. Namni nama kana hin beekne hin jiru. Gurraa bichaa maalii bichaa akkas bichaa jedhanii namni kun gurraa osoo hin ta'in riil nama barataa yuunivarsiitii yeroo turetti achi ta'ee barumsuu fi cinatti hojii hojjetaa har'a ammootu sadarkaa biraa irra jiru jechuudha. Viidiyoottan isaa seenaa ilaalaa seenaa jireenya isaallee ilaalaa seenaati. Yoo subscribe hin godhin illee achumaan subscribe godhaaf. Homa anaa kafalee yookiin immoo mallaqa irraa nyaadhee yookiin immoo irraa argadhee yookiin naa beeksisi jedheetimi jechuudha. Namni kun har'a carraa ofirra dabree namoota biraatiif carraa hojii kennaa jira. Namoota akkanaa namoota ciccimoo gaafa arginu barataa ta'eeti namni kun hojii ka'ee gada kun isin jedhe. Gaafa namoota akkanaa arginu immoo keessa keenyatti onneen teennallee humna argattee jechuudha. Akka nu cimneetiin dabalata hojii qabnu irratti hojii biraa barbaadan yeroo baay'ee barataa keessaa yaadni turumaan baradhee xumuree hojii qabadhaa. Obboleessa kiyya barattee xumurtee hojii qabadhaayyee hojii akkam qabachuu edda barattee xumurtee har'a hojjechuu hin dandeessu. Gadaa AI yookiin artificial intelligence'n bakka kee bu'ee hojjechuu danda'utti hojii kam eegaa jirtu? Adam Maknuu jechuumaa fi anis Khalil To'ee Harbour Miidiyaa Neetwoork irra buraa bulaa deebanaa viidiyoottan kanaan ala ta'an viidiyoottan gaarii muuxannoo fi mudannoo hedduu kan qaban yeroo biraattis qabadhee kan isiniif dhuftaa jechuudha. Kanaaf jabaadhaa cimatuyyuu waan cimaa argata. Nama cimetuyyuu galma cimaa gahaa. Nama jabaatetu waan jabaa argata jechuudha. Buraa bulaa deebanaa